Alhamdulillah. Nagaagamu. Obboleen keenya yeroo dhiyoodhaaf yeroo muraasaaf irraa daballee turre TikTokuma fayyadamuun hin dhiise. Saakas inshallah ta'ala ammallee walitti deebinee jirra. Ammas yaa walitti adeemnu malee ijjeerraa yeroo takka akkasimi sume. Harraa yoo natu simfidee bar. Galatoomi naan jedhan galateeffadhaa haa. Meeyyaa jirtu na fide social media waan jaamu guutumatti hin dhiise. Fayyadamumaa hin dhiise. Keessaafuu gaa beekamutti yeroo dheeraaf social media baay'een fayyadamaa ture. So bu'aa irraa argatu tokkoyyuu hin jiru yaada jirraan. TikTok waan ajaa'iba isinitti ta'a. I think ji'a ta'e kan hin banee akkuma kanaa seenee ilaale. So gaa inshallah faayidaan af qabu jeetu fudhadhiise. Garuu alhamdulillahi namootaan baay'ee nama 100,000 fi wayiitu jira. So inshallah arreesi yaaditumaan isinitti akkan salaamadhuuf haati mana xiyyaa jaalatamtuun kabajamtuun Aadde Sumayyaa na fiddee gidduudhaan hafuutu atasaa yaa boqonnaan qaba ture. So inshallah سنمرت سلام من نيت برفنا إن شاء الله وندخل سنو نجين ربي بك جفت أنت سمبر هاجراتو وندخل سنو ربي يا دام مرادك يسر ربي سنفاقوتو ربي تجي سنجارنا so me sujuda negara gifti tiyati sinda bersagara Sumayyati Sumayya social media ra mari birthday Ani mintra mungkin. Okay, ya amali film بدأيه amali film بدأ وتو تخنيا في بسه. Oson nipsini wa singalu. Gafan lugaru gafi jajab to son tane ati kaslu ko di game khana game tawachu fado. Muata mukana nakkas jettani miti ishee tana bicha adamtu malee shaafiri. No ni game tawachu jaaladu. Game tawachu miti taaptarna kaagurani ishee takkati tana bicha nan simmoa. Tawachu barbade. Canceling godaan kene waan simmoo iti bakka akkoon qabu shiri. No, okay, yeah. Cancel godhuuttan isaan baase auzu billahi. Maqaa isaati. Bakka tokkitti dagadheera jechuudha miti. Wallahi cancel godhuuttan isin baase dhiifama. No, okay, ya taraa dhumaa takka siif jee siifan kanna. Taraa dhumaa takka ana malee injifate jee yaanne amma yoon si injifadde laalle carraa qabda. Yoon si injifadde sagalee hin jiru. Sagalee miti hin fedhu haa sababbiin isaa anuu kuma nama ga'ee ka'eef ni simwaachuu kaanani kaansel godhame waan ta'eef jechayyuu bakka hin fedhu amma dhiisa. Akkam jirtan isin? Okay, ayo bareeda haafu maaliif geema kana hedduu hin jaaladhu. Anaa ta'u akka gartee geema? Eessatti? Ijjuun gartee? Iimoodhaan. Iimoon geemiin qabaata? So geema hedduu hin jaaladhu ani. So TikTok yoo seenes alhamdulillahi sagantaalee adda addaa irratti dabarsaa turre egaa keessaafuu TikTok irratti dorgommiilee quraanaa ture, dorgommii nashiidaa ture. Alhamdulillahi I think ji'a lama dura isa katumurre. Ramadaana irrasaa? Ramadaana keessa yaa Ramadaana dura tumurre jechuudha sirna badhaasaallee tormaati I think ji'a lama dura na fakkaata gaggeessinee tumurre turre. Inshallah yeroo dhiyootti sammas kanaan booda Sumayyaa qopheessa sagantaadha anaa miti. Because TikTok hedduu ani hin fayyadamneef isin na gargaartii yaada. Akkasii inshallah ta'ala baay'ee gargaartoomaadha hundi keessanuu rabbiif jecha isin jaalannaa. Waan ajaa'iba sitti ta'a TikTok osumaan live isin seenu itti isin fayyadamu nama 100,000 fi wayii seene jechuudha. So subhanallah. Garuu fayyadamaa tureera.
Na yeroo takka ti fayyadamaa turte dhugaadhaati hee garuu akkasitti xiyyeeffannaatti kanneen TikTokin seenu. So alhamdulillah namoota baay'ee yeroo dhiyoo keessatti ji'oota muraasa keessatti namoota dhibbaaf yoo seene. So akkasuma chaanaala YouTube's ni jira. So irratti hin dalee namni nashiidaa tokko irratti waan dhaabsa qaba inshallah erga gadhiisaa jirra. Chaanaala ta'ee deemaatii subscribe godhaadha. So achirraa waan adda addaan hordoftan fuulduraaf illee sagantaalee babbareedduu dhaamsa qabdu. Inshallah ta'ala ni hojjannee yaanna. So wanni guddaan obboleen keenya social media kanarratti haga danda'ametti hundi keenyaahu wanta bareedaa takka amma subhanallah Facebook kana ilaalme TikTok ilaalme wanta ati waggaa 4 waggaa lama dura dabarsitee story jechuudha wanta darbee jechuudha si fida yoo waan hamaa daleessee akkasuma si fida jechuudha. Kanaaf inshallah ta'ala hundi keessanuu haga danda'ametti social media kun ablee qara lamaati osoo nuti fayyadamnee irraa fayyadamuu danda'u nurra jiraata. Maaliif amma namoonni baay'een yaa irraa fayyadamaa jiranii roga hundaani. So saniif inshallah ta'ala irraa fayyadamnu abdii qabna. So baay'ee takka galatoomaadha warri follow nu godhee mashallah jinsidiree xiyyaa gara 200 taasisa. What about the same? Yeah, okay, so whatever the command Babrinta. Because one of the absolute. So, Marifal, Amma, Namni, Nordo Fukuna, Wanga Gari, Lamso Breda, Ergakabu, Yaunura, Dago, Nurajrata, so inshallah, Tala, Nuledis in Dagane. Inshallah, Wanta Nurai Gamu. Simbrani Ganyaneti Abdi Kamna, Salifunda Sanu. Rabbi jecha isin jaalanna namu bakka jirti nageenya rabbi irra haa jiraatu kan biyyaan baafessa jirtanis nagaan gammachuu maatii keessan biratti isin haa galchu. So yaa kana namee sumee maal jetta? Roman jettu no? Sumee on nama mereka sebenarnya jerama. Anak tutik kayak mana yang menjur? Nah, itu nama dibba jafu itu nama jerama. Kajadu, gak sih nggak ada. Oke, gak ada ya. Oke, mirga semuanya egi cajuran ini sih naruh batu cajur. Rakong kapal batu. Itu batu. Tiada. मैं इsin social media itu tiki bicara sontane social media untuk tak TV menamna rolli turtani social media hanga ma fayyadan tan keessa yoo kadammo tajaajilaa turtan keessa yaa Facebook haa ta'u yaa YouTube ta'u TikTok haa ta'u TV waan adda addaa rolli dalagaa turtani akkanni duraan isin hin beeku kan odeeffannoo dhageetti social media hunda keessa harka irra caalaa kan isin fayyade hamidha. Ya kan isinitti fayyadamoon ni jira. Okay, gaafin kee bareedaadha. Kan isa dhumaa kana kan si fayyadee fi kan si miidheedha. Okay. Gaafii bareedduu yaani gaazexeessaan nama gaafatu na gaafatte. Yaa akka waliigalatti anaaf social mediaan dhugaa dubbachuuf guyyaarraa sagantaa tokko yoon poostii hin goone. Haga mataan dhukkuba irraan ture jechuudha. Alhamdulillah waggootaan torbaniin biyya Ijiptii yookiin Masrii ture keessatti dhugaa dubbachuuf hangaan miidiyaa 2-3 irraa hojjedhu jechuudha. Guyyaatti sagantaalee adda addaa hangaan poost godhudha. Even miidiyaa chaanaala mataa xiyyaa balee keessaa fugaa namoonni hedduun miidiyaa mooraa fuugurra na beekanii even akkasumas miidiyoota hedduu jechuudha karaa lafa jalaatiin hedduu gargaaraatiin ture san keessaa miidiyoota Oromoon qabdu keessaa
Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN irrallee haga takka yeroo muraasaaf hojjedheen ture. So alhamdulillahi maal jennaan muuxannoon wanta kana yeroo hojjechaa deemtee jechuudha. Keessaafuu warroottan hamilee waa'ee kanaa qabuuf galmoowwan dabarsuu barbaaduuf waan irra jirtan keessa tattaaffii godhuun hedduu isin fayyaddi. So ani dhugaa dubbachuuf hamileen qabaachuu ture xiqqeenya kiyyarraa osoon mana barumsaa kutaa 3-4 akkas biradhu yaani hedduu bakka sagantaa produce godhuu editingii journalistii kun waan xiqqeenya kiyyarraa jechuudha hamilee kiyya keessa ture. So alhamdulillahi mana barumsaa yeroo baradhu irraa jalqabee hamileen kun keessa ture. Garuu alhamdulillahi ergaan gara biyya Masrii gara baqaa deemes jechuudha. Hamileen kiyya san ittuma ufee jechuudha. Hedduu hamilee dhugaa dubbachuu sa'a 13 ol hanga sa'a 14 sa'a 24 jechuu dandeenya. Kursiirra taa'ee kompiitarra taa'ee gaafaan hojjedhu ture. Amma fakkeenyaaf viidiyootaan an hojjechaa ture keessaa kan mataa kootiitis banadheen ture miisan miidiyaa mooraa fuuf jedhama. So namoonni baay'een achirratti kan na beekanii keessaafuu miidiyaa isaa irratti sagantaalee adda addaa hojjechaa turre. Gara chaanaalii seenee numa jira seentanii hojiilee teenya achirratti daawwachuu dandeessan keessaafuu sagantaalee garaagaraa qophiilee adda addaa hojiilee adda addaa achirratti dabarsaatiin ture. Waan ajaa'iba isinitti hafe isaa sagantaa san mataa kiyyaan hojjechaa ture. Fakkeenyaaf oduu kan walitti qabee qopheessuu salma ture. Produusera, kaameraamaanii, joornaalistii san hunda mataa keessa fudhadheetiin waan ajaa'ibsiisaa ganama akka lakkoofsa biyya Arabaatti jechuudha. Sa'aatii 8 irraa eegalee hanga zuuritti sagantaa silaa nama 4-5 hin dalagan kophaa kiyya kan hojjechaa turedha. Kun hundi waan biraatiif miti. Dhugaa dubbachuuf bu'aa tokko osoo hin arganne mindaan naaf falmu tokko hin jiru garuu hamileen qaba jechuudha. Garuu alhamdulillahi inni wanni hedduu hamilee natti horu waan na gammachiisu keessaa sagantaan hojjetu san hunda keessa amantii islaamaatiin wal qabsiiseetiin hojjechaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ni finiisuu jalqabamu salaamtaadhaan ni eegala. So alhamdulillahi wantoota hojjetu hunda keessatti amantii tiyyaan wal qabsiiseetiin hojjechaa ture. Achiin booda miidiyaa Oromiyaa International Broadcasting kan jedhamu ture. Miidiyaa sanis gaa dhugaa dubbachuuf haga dhugaa dubbachuuf guyyaa takka ni yaadadha. Osoo sagantaa hojjennu guyyaa lama irratti kan irraa fin jechuudha. Qaatiraan dhukkeen akkaastee yeroo sagantaa jechuun yaani ati waa hedduu ture mudannoo sana inshaallah Sumayyaa maal jette? Gaaficha deebisiisin hin jedhan ibsa osoo hin taane gaafii feena. So akka walii galatti gara gaafii keetti yeroon deebi'u miidiyaan anaaf takka bu'aa guddaa rakkadheetiin jira. Fakkeenyaaf bu'aa gara maallaqaatiin osoo hin ta'in waa baay'ee takka na barsiise. Akkasuma itti fayyadama isaa akkamitti akka itti fayyadaman namoota adda addaatiin wal baradhe. So anaaf miidiyaan hedduu na fayyadee jira. Garuu miidiyaan isaa harka irra caala miidiyaa kan miidiyaa hunda caala kan si fayyade isa kan harka irra caala miidiyaan na fayyadee tokko yuutuubii lamaffaan feesbuukaa kama peejiitiin jechuudha. Innis sadaffaadhaa kan na milkeesse jechuudha. Milkii kiyya addaa kan naaftee yoomiyyuu taanaan akka addaatti dhugaa dubbachuuf silaa akkaataa haala yeroo laalle hedduu tiktok irratti hin dhufu ture. Garuu tiktok anaaf waan addaati. Nama jabaa kanaan wal na barsiise jechuudha. Dhugaa dubbachuuf alhamdulillahi akka kiyyaa kana irratti yoo irraa milkooytan gaariidha jeetii yaada fakkeenyaaf أنا كرهنا الرافعية دبين جل الحمد لله. أنا بس بيجات بيجات ولا بيها مالك. أيه. قاعدين في سيدي بيجر جتي هذا. إيه. أسمعني لين بقى وقاعد يسنا وقاعد ينير ولا. يا الله جل الحمد لله يا الحمد لله. أيه. قاعد لما فهمت سني قاعد تدور وجول. أوكي. يا قاعد لما فهم. Wah, filannoo warra jaraa kanaan isin gaafadha.
Tashi kama fame. Lambi gafad. Khataba. Sinin gafad agaan. Di tartiba gabusam. Gafin nama kamu yo wambe wal berat uttani. Insyaallah. Yo bayat ya takku. Yo bayat. Menalbat yo bayat. يا أخوي كيف لا يمون دندامو Disa, suara. أنا قافي إن شاء الله يروطنا يا Anak di sini Dewi era. mari jalan wahunda social media harati olimpasani live jiru teti private government amsoni dabarsu bari Kenya wan wajto hunda khisati nafarat ko jalla even namotan isin